Barnoota viidiyoo editingii walitti fufiinsaan guyyaa 30 isiniif dhiyaataa jiru keessaa harri guyyaa 12ffaadha. Barnoota keenya irraatiin immoo akkamittiin viidiyoo kaameraa lama waraabame yookaan isaa olii waraabame CapCut keessatti haala kamiin akkaataatti editii goonuu step by step isinitti agarsiisaa jechuudha. Isa kana viidiyoo kana keessatti wal ilaalla waan ta'eef haga xumuraatiin hordofaa. Viidiyoon kun baay'ee waan isin fayyaduuf immoo faavoriitii jala jechuudhaan eegala namooti barnooti ko isinitti tole immoo copy link repost gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha gara viidiyootti. Okay, akkuma isin argaa jirtanii bilbila namaan waraabaa jira jechuudha. Tokko kunoo bakka kana kan jiru jechuudha. Istaandii kanarraa fuula kuduraan kan waraabaa jirudha. Okay, bilbilli inni kun immoo bakka kanaan waraabaa jira jechuudha. Inni kun isin waraabaa, inni kun isin waraabaa. Isa kana bakka tokkotti editii godhin isinitti agarsiisaa jechuudha. Okay, akkuma isin agartanii kaameraan kallattii lamaan jira jechuudha. Amma kaameraan tokko isin waraabaa, tokko isin waraabaa jira. Kana wal faana nan jalqabsiisa jechuudha. Tokko kanaan boodee naasaa jechuudha. Viidiyoon kun namooti isinitti tolee like gochuun dagatina akkasumas illee namooti barnoota adda addaa irraa barataa jirtanii faavoriitii jala keedhaa hiriyoota keessaniif illee share godhaa copy link repost gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa naaf jiraadha. Amma viidiyoo kana waraabeen jira jechuudha. Akkamittiin akka editii goonu immoo waliin ilaalla na faana kottaa. CapCut keenya keessa erga seenee new project kan jedhu ni filanna. Viidiyoo keenya lamaan ni filanna jechuudha. Viidiyoo kaameraa adda addaa waraabne sana lamaan isaa al takkaa ni filanna. Kana booddee addii ni goona. Gaafa addii goonuu gara fuula kanaatti nu fudhatee jira jechuudha. Bakka kana viidiyoon keenya lamaan isaa dhufee galee jira. So kanaaf maal goona kana al takka gadi qabuudhaani gara gadi kana overlay kan jedhu ni filanna. Erga filannee booddee viidiyoo keenya kana gadi qabuudhaani gara jalqabaatti ni finna jechuudha. Viidiyoo keenya gadi qabuudhaan gara jalqabaatti ni finna. So kanaan booddee al takka taphachiifnee akka walirra wal ni ilaalla. Viidiyoon kun namooti isolee xiqqoo wal biraa feera waan ta'eef ni sirreessu yookiin biitii fayyadamuu dandeenya xiqqoo gabaabsuuf jedheetanii fayyadamneni. Viidiyoon kun namooti isinitti tolee like gochuu. Waaw, amma viidiyoon keenya walirra walee jira jechuudha. Viidiyoon keenya soo maal goona kan tokko sagalee ni balleessina jechuudha. As keessaa kan tokko sagalee ni balleessina fakkeenyaaf kana nan balleessa jenna jechuudha. Kan irra keessa jiru kana sagalee isaa kana nan balleessa walirra waleera waan ta'eef jechuudha. So 0 nan godha. Viidiyoon kun namooti isinitti tolee. Kana booddee haala kana ergan godhee booddee bakka kun fokkisetti maalan godha isa irra keessaa overlay kana spliitii nan godha. Bakka kana qabe bakka kanatti as butuudhaan jechuudha. Ammas spliitii nan godha. So kanaan booddee paartii kananii paartii gidduutti hafe kana maalan godha dileetii nan godha jechuudha. Dileetii nan godha. Bakka kanattis fakkeenyaaf kana asitti inni jala akka inni mul'atu barbaade waan ta'eef al takkaa tuquudhaani spliitii nan godha. So kanaan booddee jalqabaa kana tuquudhaan maalan godha xumuraa akka tuquudhaani dileetii nan godha jechuudha. Amma yoon taphachiisee isinitti agarsiise fakkeenyaaf viidiyoon kun namooti isinitti tolee like gochuun dagatina akkasumas illee namooti barnoota adda addaa irraa barataa jirtanii faavoriitii jala keedhaa hiriyoota keessaniif illee share godhaa copy link repost gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa naaf jiraadha. Waaw, haala kanaanii kana fakkaatee jira jechuudha. Haala kanaan fayyadamuu dandeessu. Al takkaa wal qixxeeffattanii walirra erga oolchitanii booddee achi bubbutuun qabdan jechuudha bakka sana. Achumachis filiitii gootanii kuttanii irraa baastu jechuudha. Isa jalaatti buutu osoo hin taane isarra keessaa qofaadha jechuudha. So kana booddee seevii ni goona jechuudha. Kana fakkaata barnoota irraa akkasiin waan baay'ee baratan abdii guddaan qaba. Namooti viidiyoo dheeraa, viidiyoo editingii akkasumas illee barnoota diijitaal iskil adda addaa barbaadanii karaa YouTube chaanaalii Teeraa diijitaal iskil kan jedhu deemaan hordofaan isiniin jedha baay'ee isin jedha baay'ee isin kabaja. Gaaffii waan isinitti ta'u immoo koomentii jalatti barreessaa viidiyoo itti aanutti isinii qabadee dhufa. Galatooma.